فلقى خبجمتوتا هردفتوتا خينيا سكنتا تنجي سكنتا هاريان كنو ولتي ديبني جرا سكنتا تنجي سكنتا أرانتنا تونس سكنتا يد شو جتوجا شو سكنتا غرغرا خيسموتا دادا اسني افيرو لاف سكنتا تن اسني جلكمني برودكشني اورو ملتي ميديا لان اسني كوبيسموتا أرانتنا خيسموتا كون قبل اسني دو فيجرا خيسموتا تنس اينيو تنيغا سموتي سن كشتي غافي سنتون حفن قبو خيسما خنا خمول ما لا لو تو خيسما كونس نمو اسن جارتني نمي سن ديكي صفتني akkasumatti yeroo dhiyoo sanatti sirba ajaa'ibaa kana baasuudhaan hawaasa biratti hedduu dhageettii guddaa argatee jira. Isa waliin turtii hangoonu ta'a hagaduma sagantaa keenyaatti faana turaa isin jechaa sagantaa kana gaggeessaa kan isin waliin turu Alii Musaati ogeessa kaameraa Amir Absabuun waliin jira turtii gaarii. Mee atummaan hawaasaa hojii if beeksisee maqaa kanarraa eegalii iddoon dhaloota keetis eessa atummaan if himee. Sirriidha hawaasni gaa hanga tokko warri social media irra jiraatan dun nabe khanis jechuun danda'a nambe khanis jechuun danda'a jechuun gamalachuu jira maduranis beekamnes ganaanis wallaalamnes waan akkasiiti atis gaa jara duraanuu nabe wajjuma turre yeroodhaaf addabanne akka keessummaa haaratti dhuftanii nu dubbisuu keessaniif galatoma ulfaadha. An inumaatu eessa badee mucaan kun naafillee bilbiluu biistee tadeenya kana maal taatee duraan beektaa naafillee bilbiltaa maal hojjannaa hojiifillee haati kushoo waliin turaan ta'eef hawaasni beeka. Maal taatee waan jiru akka beektaa dadhagamee ture. Dhugaatiin sagantaa haaree eegalame kanarratti si dubbisuuf jalqaba sumarraa hin eegalaa jeetiin murteessee jechuudha. Hedduu bareedaadha hedduu bareedaadha waan bareedaa goote hedduu galatoomi. Gaa warra nan beekneef ibsuudhaaf maqaan kiyyaas Caalaa Ahmad Naanjaanii iddoon itti dhaladhee akkuma ati beektu magaalaa Baddeessaati. Adeemsa keessa akka carraatee Finfinnee galuu dandeenye akka galleettuu gallee Finfinnee keessa jirru alhamdulillah. Akkanaan sin jaa. Mee asirratti waan takkaan si gaafadha. Finfinneetti yeroo galle namni ruguddaan jechuudha. Mudannoo ajaa'ibaati isa mudata. Tarii immoo gisee Finfinnee galuu dhufuu deeman kana hattuutu nama hataa jaanii saayikoolojikaalii waan nama sodaachisan takkaa jira. Namni illee jalqaba gisee Finfinnee dhufuu deemu sanoo mataa keessa qabatee dhufu. Mee takkaa mudannoo ismititti ni jira hattuu wajjin qabsiisee Finfinnee keessatti. Dhugaadha mudannoon gisee waan ulfaatu tokko laalu turre Finfinnee galuu akkuma beekamu warra Finfinnee hoggaa jaame akka waan gartee Finfinneen tun gaafa duraadhaa Finfinneen teenyannee hiriira boo turre gaafa dhufnu immoo biyyatti Finfinneen magaalaa Oromiyaati akkuma beekamu garuu gaafa dhufnu Harargee naannoon tu jiraannu sanitti afaan Amaariffaa yeroo hedduu fayyadamanii woo saayibban faa ollaan kinkeeffaan warra afaan Amaariffaa dubbatu yoo ta'e isaanirraa barachuu dandeessa. Gaafan dura dhufe garuu mudannoo wayii tokkoon qaba. Gaafa san barataa kutaa 10tiin ture gaafan ol dhufu. Finfinnee gaafa dhufte. Gaafan dhufu akkuma dhufeenin biraazarii xiyya biran ture deemiitii libaanata bitiin anjaan libaanata qaarfatan kana bitiin anjaani libaanata kana gaa Amaariffaa maleen beeku suuqii nasiiti akkam jeetiin bitaa jeenitiin gaafadhe beeta ixaana jiitii bitiin anjaan ixaana jaamaati afaan Amaariffaatti jechuudha ixaana bitiin anjaani hayyee jeetiin naannoon sun wayita sa'a takkaa fi akkanaati gama galgalaati maallaqa qabadheetiin dukkaana wayii deemee guraagee wayiiti dhaqeetiin ixaan Osman jiru ixaan kun jalaa bade dhaqeetiin hoggaan dhaqu ixaan amciin jenne ixaan amciin hoggaan jooni mini yaalkinu jettee namitti ixaan amciin jechuu kanaati immoo libaanata ixaan anjaayeeti ixaan amciin jaayeetiin ixaan amciin jeen namtittiin wallaalteeti mana keessa waa barbaadde jaarsa jira dhiiroo mijaa ijoollee jala furachuu deemaa eegaa daa'ima jechuudha lakkaa jaarsisi khaasteeti annaa giraatisti tanas jetteeniiti mee dubbadhuun dubbadhuun jetteeti ol khaaste beeta maal jettee naan jettee beete naan afaan Amaariffaa kanaas hin danda'u useetuman kaa wal keessa jiraame girgiraa laayee micuus nagar naamin jeetuman Amaariffaa girgiraa laayee fuu jettee akkasii mudannoo akkasiiti samboota na kofalaniituma oh ixaan naan jedhan wajjin ayyee jaanitti achirraa muranii ixaana naafnanii dhaqeetiin hoggaan faamiliitti himu hoflannatti akka malee nakka oolanii Finfinneen mudannoo akkasii qabdi. Mee itti aansuudhaan artisti Caalaa
gama aartii akkamiin dhufte mee jalqaba gama aartii akkamiin dhufuu dandeessi? Okay, sirrii dhagaa silaa aartii keessa namni seenee maquma nama guddaa kanallee ta'u aartistii oguu jaame uummatuma gurguddaan walii sanii wajjin aartistii oguu jaanii nu yaaman xiqqishollee ofitti qaanfachaatu mallee ta'u waan nu yaamtaniif jecha hayyee jenneetuma isin jalaa waanna aartistii oguu jaangaa aartistoota maqaa nuti wajjin fudhachuu hin dandeenye hedduutu jira beeta gama aartiitti akkiin itti dhufe fedhiitu gama aartiin na fide jechuun hin danda'an amma. Aartii dhufuudhaaf fedhii guddaa qabda. Fedhiin qabaa nama fedhiidhaan qabaa durarraa gaafan xiqqarraa iddoon dhaladhisanitti walaloo barreessuu waan akka madaraka irratti diraamaa hojjechuu kana kanaaniin hanga sadarkaa tokkoffaa barumsa jechuun muuxannoo akkanaa kana fedhiin qaba bakka hedduun hawwii qabaa fi namoota aartiin itti dhuftee fi namoota aartiitti dhufanii beektaa bikka lamatti hoggaa laalle amma nama aartiin itti dhufte osoo hin ta'in nama fedhiidhaan aartiitti dhufe jaalala aartiif kan qabuutu karaa aartiin na fide. Okay, mee ati amma diraamaas dalaguu dandeettii guddaa qabda. Akkasuma sirbaas dalaguu dandeettii guddaa qabda. Diraamaa dalaguu fi sirba dalaguu mee kamtu irra laafata silaa? Garaagarummaa isaa maali? Irra salphaan jechuu keetti irra salphaadhe hojjechuudhaaf. Suni diraamaa jechuuni diraamaan hedduu bareedaadha. Madaraka irratti illee yeroo hedduu madaraka irratti illee leenjii san jechuun leenjii hawaasummaa keessa jechuun sanniin qaba taatollee ta'uu ni danda'a diraamaa jechuun haaluma jireenya uummata keenya keessatti argama jechuudha jireenyuma uummataa kana gara moodernitti asoo fiddee hawaasa keessa waan akkanaa jira itti agarsiisudha ati yeroo diraamaa hojjettu waan ati taateen hojjettu waan hawaasa keessa amma fakkeenyaaf nama hamaa tokko taatee yeroo daleeddu hawaasni keenya nama hamaa sanis hubata sigalee. Yeruma normaala lafa seertu nama hamaa sanis fudhata jechuudha. Nama baalagee jira nama baalagee ganda keessatti hatuu waa hedduu kana taatee hamaa kana taatee amma yeroo takka takka gaa atis wajjuma jirra yeroo namoota taatee tana nama bottaa akkanaa ta'e dalagee hoggaa jenneen namoota nu didaniis ni agarta. Atummaan walumaan nu mudatee jira waan ta'eef namoonni tokko tokko diraamaa kana bottaa ifiin fedhu faa seenee hojjechuu fedhani beektaa? Bottaa babbareedduu faa san kan godhe ilaalcha hawaasni keenya diraamaadhaaf qabutu san ture ni beektaa? Saniif diraamaan muuxannoo waan hin qabuuf isaatirra salphaadha. Maaliifi sirba dalagurra diraamaa dura salphaadha. Maaliifi jireenyuma keessattuu diraamuma jireenyummaa nuti jiraachaa turre diraamaa ta'uu danda'a jechuudha. Saniif diraamaa turre si salphata jechuudha. Irra naa salphata ni salphata. Mee diraamaa hojjette keessaa ilaa haga ammaatti kan ijoollee maatii Oromoo Maltiimiidiyaa waliin hojjette keessaa fi haguma ammaa hojjette hundaa'u kamtu mee hedduu si gammachiise hedduu si tolees kamtu hedduu si rifachiises. Sirriidha. Diraamaan yeroon allaalu yeroon dalaguu miira yeroon inni tokko kan ayyadaati kan nama mararu an mataan kiyyaa'u karaktera san hoggaan kannee mucaan deebi'ee akkasuma fakkaatee hogganatti argamu diraamaan ayyadaa sun jechuudha. Kan nyaatarraa nyaatiin ijaamee gizee ayyadaan darbitu san hedduu nama dhagama. Nutuma warri hojjetu nama akkanaa kanaa jira jennee waan yaalleef jecharra jecha dhugaa san bikka dhugaa san hoggaa laallee hedduu garaa nama nyaata inni sun kun taakka ji diraamaan hedduu dinqisiifadhee diraamaa wantiidha soba dhiiraa kajiru isa awultii ta'ee hoggaa dhaabbannu san jechuudha. Mala dubartiiti isa mala dubartiiti diraamaa mala dubartii sanii wooma yaadee akkana ta'e jeen mucaan wooma yaadmanatti kana adda godhee gowwaa dhugaa san fakkaatee jechuudha. Yeroo itti hoflaa viidiyoo sana irratti hoflaa qabachuu dadhabee qishoo seefuun kiyyaa'u irratti deebiin namni ilaale ni hubata. Haalaan na hofalchiisee addatti diraamaa addatti das na godhe diraamaa sanii kan yeroo ammaan tanaa immoo diraamaa ayyadaa sanii wajjin wal qabataa soba dhiiraa hajoo xara gaaleestiroo yeroo jiru sanitti abbaan keessan gaafa maallaqa walitti isinii qabu abbaan keenya gaafa san ni rafeen jeen leestirichaan jeen beeta filmii kana akka tasaa ta'ee abbaa kiyya wajjin osoo laaluu jiruuti boottaa san jee abbaan kiyyalleen fuula rabbii deemanii jiranii rabbi rahmataa godhuufi anuu bikka san hoggaan abbaa kiyyaa wajjin laaluu osuma jiruuti maatii dhagaa hoggaan garsu jiru gaafa abbaan keessan maallaqa walitti isinii qabu jiru keenya ni rafee jaa achirratti
Rifadhe. Abbaa yoo guduraa duratti taa'ee ilaalu jira. Ati immoo diraamaa kana beektaa taatee hojjetamee dhugaa sanii waan hawaasaa jiru. Garuu jalqaba abbaa kee rabbi rahmataa godhu teessanii abbaa keetii jiraatu. Osoo diraamaa sana irratti ati jecha kana afaan ifaastee jechuudha. Abbaan keessa horii qaba abbaa keetii rafaa si abbaa keetii hojjetaa diraamaa kana hojjetu. Kamalee rifadhe. Kamalee rifadhe yeroo san bakka irra deddeebiitii waa'ee diraamaa kana ibsuudhaaf namni kun maatiin kun akkasitti barbaaba akkana jechuudha jeetiin waa'ee diraamaa kana fedhii malee jechuudha waan rifadheef jecha irra deddeebi'ee immoo irra deddeebi'ee bar akkana jechuudha nama akkanaa jira jechuudha agarsiisnee ni jiraame akkasittiin amansiisee ni maatii miti jennee ni hubata waan akkasii faadhaan siin jaa. Jaalahame. Wayyee. Jaalalti takkaas qabdeen beeti. Ayyaa. Waan hin hafne sabuun hin danda'amu waan ta'eef jecha na qabdi beeti. Mee jaalalti tun gisee nama qabdu nama hundaa akkuma adda addaa gooti jaali kagarii immoo nyaata dhorkiti kagarii immoo useetu akkuma namaa lola nama nagaa kana yoo salaamtaa jaanii illee loloo namaa deebisa kagarii nyaata cufti kagarii immoo ni raffisti ati san keessaa mee gaafa jaalalchi si qabdu maal akkam si godhu turte mallattoo akkam garsiisu turte. Jaalalchi tun beektaa akkuma amalatti abbatti nama qabdi janii an yeroo hedduu hawaasa keessattis ni qoosaa akkuma gaa jechuun waan hin qoosuuf jecha nama qoosu kana yoo du'ee dhugaa insaan beeku waan inni qoosatti waan baraniif jecha dhugaa hin hubatan irraa si galee sababa saniitiin miidhamullee dandeetti jira maaliif anarraa dhugaadha nama kana dhugaa jaalattee itti haasa'uun caalatti nama waan na qabdee beektuuf jecha haasa'uu caalaa namni sun walitti haasa'uu ni qaanfata itti ulfaata garuu ija isaa wallaan irraa laaltee ni hubatta ija isaa wallaalan irraa namni takka qabamee yeroo jaalalaana iji tun tajaajalaati jettee laaluu ni dandeessa waan isa ajaa'ibu osoo afaaniin walitti hin dubbatin torbee lama keessa numaan deddeebi'a bottaa sarara numaan deddeebi'a deddeebiidha bakka numan laalaa osoo walitti hin dubbatin jechuudha. Warra intalaa sun dura deddeebita. Moo booda nama jaalatis waan akkasiiti. Akkasii laaluudhaaf jechuudha. Numa laaluutu waan bira dhaqes ni sodaadha waan ta'eef. Keessaa baasee inni manne immoo kan jaalatu itti manne ammoo ijumaan laaluuf ulaa sana dura. Waan isa ajaa'ibu ijaan walii galuu dandeenya jira torbaan lama keessatti. Ijaan haasofnee finnee gaafa namarra kuttee itti baafattutti jechuudha. Yeroo itti baafattutti bakka qallaalii ta'a. Nama kana fi itti himattee moo namatti ergatte akka jaalattu? An sin jaaladhaa jee namaan himeen beekan. Afaan baafattee? Maaliif jaalaltii baay'ee maaltu jedhani beektaa? Jaalala jechuun barsiin jaaladhaa siif hin du'aa habiibtiitii akkanattiin si yaadaa kanaani miti. An jaalaltii faaruu akkana qarxamna godhan kun na qabdeen beektu. Kanaaf osoo hin ta'in gochaan agarsiisuu ni jiraame. Gochaa maanuu yeroon an deddeebi'u yeroon akka malee siif yaadu yeroon an deddeebi'ee yoggaan si ilaalu fuula kiyya na ifu. Ijumaan agarraan gammaddee beekaa? Isillee nama yaadu waan ta'eef jecha ni hubata namni. Caan kun na jaalatee jira? Ni hubata. Osoo sin jaaladha jee afaan ittiin baafatee walii galuu dandeenya waan sajjaa. Gochumaan jechuudha. Gochumaan. Perfeekt waan ajaa'ibaa. Saniitiin. Yeroo guddaan nama beektaa himachuuf cinqama. Gochaanillee agarsiisuu hin danda'u garuu himachuuf cinqama. Himachurra gochaan agarsiisuu waan jedhamu jiraame. Bareedaadha. Waan dubbannu jiraate. Sirba baastee jirtaan isaa? Sirba dalage yeroo duraatiif wayyaa dalageetiin jira. Kalammadaa sirba meeqa dalagde? Kan namni naa hubate tokko. Tokkumaan dalage. Kan nama bira ga'e tokkuma. Garuu namni osoo hin hubatiin akka malee waccii sirra baaseetu mudannoo wayitiin waccii sirra baasee dadhabbii meeqatti kan uummata bira naa ga'uu hin dandeenye waan sajaa'ibu. Mee walumaa galatti yeroo sirba kana hawaasa bira geesse ta'e kan gana hawaasa bira guutaa ofii kaamallee hawaasa biraan geesse yeroo hojjettu mee maaltu mudate istuudiyootii fi jidduu sanatti waan chaalenjii hedduu jira yeroo gama aartii kana dhuftu mee mudannoo sirbarra si mudate maaltu dhugaadha chaalenjiin hedduu jira yeroo jalqabaadhaa an akkin siin jee fedhumaan gara aartii dhufee siin jee waa'ee sirbaa kanas hin beeku nuti amma zabanni nuti keessa ruun zaban ammaati namni nan dhaggeeffadhaa tures biyyoon itti salphatu Hacaaluu Hundeessaati dhugaa dubbachuudhaaf. Namni amma yeroo akkana jiru namni hedduulleen Hacaaluu dinqisiifata miti.
irra deebi'een hin dinqisiifadha Haacaaluu Hundeessaadha. Maaliifi Bulchitoota Oromoo keessa Haacaaluu dinqisiifataa jechuudha. akkana jechuun kiyya namoonni karaa birootiin ilaala. Jalqaba irratti dhuftee Amma Haacaaluun faan eenyu dinqisiifatanii yoo naan jette Dr. Ali Birraa faa Shantam Shubbisaa faadha. Jara gurguddaa isaan aartii barsiise jechuudha. Hangafoota kana jechuudha. Mitiiree Ali Birraa faa isaan dinqisiifatan Ali Birraan faan Haacaaluu faa dhaalchisan miti. Haacaaluun faan garuu nuti dhaloonni itti barre kun jechuudha. Yeroo nuti keessa itti barree muuziqaa jaalalaaf qabnutti yeroo Haacaaluu faa ture. Sababa sanii sirba Haacaaluu waan dhaggeeffachaa irra deddeebiin turee fi yeroo jalqabaan akkuma fedhiidhaan nama tokkoon hin marenne artistoota tokkoon hin marenne dhaqee istiidiyoo yeroo dhaqu sirba shawaa jiddaan dalaga jeetiin barreeffadhee jiddaan kun naa dhufaa jiddaa kana dhaqee istiidiyoo seenee ati Harargeedhaa minaan jennu aadaa shawaa kana jiddaa jechuun mooderni amma akka yoo isaan faan dalagan kana gartee mooderni shawaa mooderni jechuudha. Aadaa shawaadhaa mooderni kan mafooyyee jechuudha. Kanan dalaguudhaa istiidiyoo dhaqee ati Harargeedhaa minaan jennu loqonni Harargeedha. Garuu san dalaguudhaaf fedhii dhagaa kanaan naa dhufe jechuudha. Waan isaan irra deebiin dhaggeeffadhuuf yeedaloonis kan isaan kanaan naa dhufe. Hora jiddaa kana jechuudha. Garuu beekii dandeettii warra darbiyaa kanaas jidda biyyaa jira taasisan jidda jechuun immoo dhiichisa kana kan moodan ta'ee shawaa moodan amma yoo isaan gataan bulloo fa'aa jiddaa jaama jiddaadha shawaa duraanii sana osoo hin ta'in shawaa moodarnitti kan dalagamu kanuma akka ammaa hundaalan fa'aan dalagu jiranii ana. Mee si haa qabuuti mee sirba jiddaa sagalee irraa biyyeetta sagalee sirba san namni hin beeku. Mata-dureen isaa maal jaa? Finfinnee jaa. Finfinnee jaa? Mee xiqqashoo irra yoo nu keessa kan fakkaata sagalee ta'e. Yaa Finfinnee yaa Finfinnee osoo si qabnu si dhabne si keessa buluu dadhabne kana qofaa seeta yaa namana jiraachuu kan keetiif kiraa kaffalta barana jiraachuu kan keetiif kiraa kaffalta barana sana diddaafu lubbuu kaffallee gaafu sana diddaafu aarsaa kaffallee gaanu sana diddaafu lubbuu kaffallee gaanu iddoo isii eegale kanaati gaafa sangaa akkas ture sirbi kun osoo dalagamee dhumarra maastaran fudhadha jee gaafa dhaqu istiidiyoon irratti meeshaan gubattee achumaan osoo hawaasa biran ga'in achumatti hafe sirbi kun irra deebi'ellee nin dalaga jeetumaan yaada qaba garuu san booda gaa karaa Harargee kanatti hin dhufe sirba jaalalaa kana hoggaan dalagu akkuma gaafa kaanii shakkaatumaan hojjedhe. Sirba shawaa kana booda jaalalaa dalii jechuudha. Jaalalaa kan ammaan tana tiktook irra yeroo hedduu deemaa ture. Itti fufa kanaas irraa qashoo qalcaba irraa godhatu bareedu beektaa waan hojiidha waan ta'eef hafuun qabu xiqqoo irraa laatu. Abshir ayyee akkana jaa. Sirraa muraachuu qo'asuma beektu maali na duubaaf wanni haasooytu fargadeen jiraatan sirra caaltu jaalala guutuu tanaaf qannitu. Deeminarraa fagaadhu jaalalleen qabaataniin jaalladhu onnee walakkaataniin kaayyadhu. Hunda dubrarraa taniin filadhu jiruuf jireenyaaf taniin abdadhu. Akkana jaa. Nama si boonee jira moo sirba kana maara dhaabbatee dalaguu dandeessi? Naaf sin ta'e moo jalqaba si boonee eeganaa deebii barbaadee gaggeessitee jira moo sirba kana akkanumatti yaadaan hawaasa irra dhaabbatee dalaydee moo mudannoo sirra geerraa dalaydee? Kuni maal ture beektaa? Mudannoo xiyyaa miti mudannoo saayiba xiyyarra dhaabbadheetiin dalagee ture sirba kun. Garuu deemee mudannoon kuni woomana injeessan akkuma tasaa sirbisan dura ji'a meeqa dalagameetiin mudannoo saayiba xiyyarra lafa kaayee taa'u ture deebi'ee idduudhaan ammoo na mudate. Sumaa deebi'ee sirbuudhaan mudannoo maqaa deebi'ee sumaa mudate. Waan addaati wallaahi. Suurri waan isii hawaasni ni jaa. Hawaasni ni jaa meeta waan kanaaf sirba kana baasee. Akkana jaa namni hedduun akkanatti ammatti illee naa gandaan gana beeku keessatti waggaa dhageessu. Mudannoo isarra dhaabbatee dalagee jaan. Garuu sirbi san dura dalagamee. San dura ji'a afur wallaahi dhugaa dubbachuuf ji'a afur san dura dalagamee abdiin lafa taa'u ture. San osoon viidiyoo ittiin dalagin ni jiraami mudannoon akkasii na mudatee mudannoo san irratti sirba hoggaan kiliippitti dalagee galakkisu. Bakka mudannoo isa mudatee irraa jaaniiti hangina beeku shuurtaanii akkasii fudhatanii jechuudha. Sirbi kunillee hedduu hawaasa biratti
hedduu fudhatu. Akka jaamaree sirriitti illee nama gochisuuf baatu. Hawaasa biratti hedduu fudhatama. Hedduu TikTok irratti hedduu deeme. Baay'ee waan si ajaa'ibu ammas sirbuma kanaa'u TikTok irratti abbaan ana ta'uu hin beekan. Sin beekan mi? Ana miti nama birootti itti beekan. Anu jaati akka kana sirba baasee ruguddaan ni jaa. Ruguddaan akkana jaa. Wallaahi TikTok kiyyarraa fi ka ororratti ati gallakkistee irrallee nama kuma dhibbaa fi wayi ka viiyuun irra ilaalamee jira jii. Kan nama kuma sagal irra waraabamee jira. Diyuutii qofa nama kuma sagal. Nama yeroo jalqabaa muree gallakkisee namti mucaan sun. Warra ala kana jira. Warra biyyalaa jira sirbi keessa beekaa namni irra guddaan ogaa akkana jee poostara ilaalanii TikTok fa'aadhaan ogaa viidiyoo na dubbisan. Hay sirbi kun keetii abbaa biroo seenee barra jaanii fi haasanii. Eega baran boodee jechuudha. Eega baran boodee TikTok irra yeroo hedduu YouTube caalaa TikTok irratti nama hedduu bira ga'ee jira jechuudha. Warri TikTok irra deemu hedduun takka bira ga'ee jira. Gama YouTube namoo YouTube Africa Entertainment irratti hin gallakkise beektaa. Challenge wayii mudatee efanni hanga deemuu qabu ol deeme haak taameeti. Africa Entertainment irraa haak godhanii viidiyoon sun illee irra jiru amma achirraa gabbu'ee an fuudheetiin chaanaala kiyyarra kaa'ee chaanaala kiyyarra amma namni bilbilee achirraa dhabnee jira. Oggunaan jaanii naan jennaaniin fuudhee chaanaala kee gubbaa jiraachuu. Chaanaala kee. Asumaanuu chaanaala kee subscribe siyaa godhanii baga dubbattee chaanaala qabaachuu chaanaala kee maqaa himi hawaasa keenyaas daawwattoota keenya chaanaala mataa isaati qabaa. Chaanaala mataa isaa description jala linkii isin keenya subscribe godhaa fi chaanaala kee maqaa Qarootube jaa amma subscribe nama 500 fi waa akkana seenee amma bantee jechuudha. Amma banee hin turre. Sirbuma sanuu namni dhabnee naan jennaaniin kan mana bira YouTube kiyyarra kaa'ee amma ilaalamu jira amma ganaa ilaalamu jira. Achirratti baay'ee haalaan ilaalamee ture. Garuu akka tasaa ta'e achirraa harkaa fuudhamee ture. Viidiyoo meeqa hedduu ijoollee san jalaa illee dhabamsiisan. Viidiyoo 200 fi bikkatti haqanii achirra kunillee challenge takka jeetumaan ooma nama mudatuu qabu jeetiin dhiisee akka. Sirrii aartii kana keessatti waa hedduu mudata. Bareeda. Mee Oromummaan siif maali? Oromummaan naaf maali? Oromummaa tanaan wallaahi akkaan jeetti immoo ni ulfaata. Oromummaa jechuun ana jechuun hin danda'a. Maaliif jechuudhaaf kan nama biroon baanu gaafa Oromummaan irraa fudhattee naan hin jeenaadha. Mataa gatiibsi jirte if bakka buutee haasoo jirte waan ta'eef amma maara konkoo. Amma dhugaa dubbachuudhaaf Oromummaa jechuun ana jechuudha. Maaliif ofirra wanneen fadhu hin jirtu dhugaan dubbachuudhaaf. Of jiraachuun kiyyaa'u an jiraachuun Oromummaa kiyya. Yooni an du'e malee Oromummaan kiyya waan irraan fuudhamu. Gaafa an du'e Oromummaan an qabu sun na wajjin duute. Na wajjin duute barsanuu. Yoon an jiraadhe Oromummaan tiyya na wajjin jiraatti. An akkasitti ilaala Oromummaa. Faayidaan aartiin qabdu maali? Aartiin faayidaan sii maali? Haga amma aartii keessa turtirraa faayidaan ati argatte hoo? Waan itti baaste maali? Waan itti argatte maali? Nama koolchiisti wanti kun waan bareeda gaafatte. Aartii jechuun yeroo jalqabaatiif aarsaa guddaa nama gaafatti. Waa baasiin itti baaseen hanga ammatti argachuu dhiiseeti cinaawuu waa kan itti baaseen baanaar cinaawuu irraa deeffadhe jeeyoon jeeniin sobe malee. Kan guddaa itti baasee bakka argatte. Walitti dhufu wallaahi. Walitti hin dhufu. Maaliif amma aartii nuti waan itti seenneef qabna ni beektaa? Aarsaa barbaaddi karaa dinagdeetiinis aarsaa ati gootee uummatatti as baatu kana amma faayidaan aartii irraa argadde yoo jiraate uummata kiyya biratti xiqqisha sana dhageettii uummata kiyya biratti argachuudhaaf ni gammada. Maaliif hin jenni beektaa? Quuqama saba kiyyaa miidhama saba kiyyaatiif har'aan tana sagalee yoo ta'e sagalee ta'uu qofa baqa. Annaan sin godha jechuudha. Yoo rakkina saba kiyya irra kan mudatu jiraate rakkina san lallabuufiin faayidaa guddaadha. Maaliif rakkina san ayyooniin gargaaruu baadhillee namoota na dhagan warra silaa na hordofan san keessa namni isaan gargaaruu danda'u hedduu jira waan ta'eef jecha faayidaan guddoon aartiin qabdu kanuma jeetiin gabaabsee seema. Gaafii namni gaafa dhuftan gaafii ulfaachuu malti. Mee fakkeenyaaf amma artistoota Oromoo kan dubartoota keessa fuudhu yoo siin jaan warreen heerumin jechuudha eenyu fuudha? Waan artistoota gaafii tana silaa irra dabarti. Achi gaafii malee kun dasna jaa. Waatu jiraa sun ta'een akka carraatti amma fakkeenyaaf artistoota Oromoo dhalaa habba hin jaan tarreessanii akkatti kanneen keessa fuudhu yoo siin jaan amma hedduu jira artistoota maqaa si dhoo. Dirqama gaafii. Dirqama beekullee baadhu artistoota. Gaafii deebisuun dirqama gaafii tan deebisuun. Deebisuun dirqama gaafii takka irra dabaluun ta'u maaliif jii gaafii sagantaa teenya kana keessa gaafiin qaxxaamuraatti ni jirti. Gaafiin akkumatti si gaafadhus ni jira waa hedduu jira. Kanaaf deebisuun dirqama.
Fuudhii yoo sinjaan artistoota Oromoo warreen amma keessatti jira hamma lafaa hoo jiran jechuudha. Anni hin beeku wal. Artistoota dubartoota kana yeroo iddoo walitti hin dhaabnu Gurguddaa malee hin beektu. Gurguddaa malee hin beektu. Warra jechuun kaa'amee yoo ati. Amma kan si godhu Hannaa fi Sabriinaa keessaa nam tokko fuudhii yoo sinjaan akka carraa si dhiyeessanii Sabriinaa Jamal jechuudha. Isaan lachuu weellistoota Oromoo amma lafaa haa jiru. Kam keessaa filatta? Hannaan heerumtee bar. Akkasii egaa abootaay bannaan. Ayyee fakkeenyaaf haa heerumtullee akka carraatti yoo si dhiyeessan kam keessaa filatta? Amma filadhu jechuu yoo son ta'in akka carraatti waan kun odoo dhufe Sabriinaa fi isii keessaa kam filatta? Aboo ijoollee wal beekna waliin hin buusin. Irraa darbu. Akkasii ayyee haa ta'u. Gaafa sana dhiifamaa wajjin naaf kolcha ijoollee tana lachuu wal beekna waan ta'eef jecha takka yoo hin jee amma nam lama shari'aan nama afur ayyamti isaan lachuun hin fuudhamu sin jee. Saniif hin jenne ammaan carraan ati qabdu lamaan keessaa tokko filachuu ta shari'aadhaa afur fuudhuudhaa achi booda san mirga keeti. Lamaan fuudhamu sin jee yeroo wayyu. Lachuu bakka takkatu. Egaa carraadhaan isaan keessaa. Amma carraan kun aafi lamaan keessaa tokko filadhoo jaan tokkuma filatta malee lachuun hin filadhoo itti gaafii dabdaa beeka. Ayyee. Mana barumsaatti filannoo jiraami filannoo san keessaa tokkuma filatta. Ayyee maaliin godhanii beektaa? Sabriinaan filadha. Sabriinaan filatta. Hannaan heerumtee jirti waan ta'eef jecha. Sabriinaan filatta jechuudha. Kanuma gaafii fiduu reessite. Itti aansuudhaan mee harmee ta'e jecha tokkoon ibsi. Harmee jechuun jireenya kiyya hin jaalle jireenya kiyya yookiin wallaahi rabbi gaditti gaa waan jeesu hin qabu harmee tiyya jechuun jireenya kiyya gammachuu tiyyas jireenya kiyyas gammachuu tiyyas akkaan gammadu jechuudha. Kanatti sirba shantamii shubbisaa tokko dhaggeeffattee yoo jiraatte waa'ee haalaati hedduu sirba hedduu waan hamilee nama tuqu odoo rabbii gaditti namni sujuudaniif jiraate. Ayyewaa. Haala tiyyaa fi sujuuda sanarraa illee hin ka'u. Dhuga. Odoo lubbuu namaa kan hin danda'amte tiyya sii kanneetiin anu gumee kan waan jiru gartee sadarkaa haala isaatti ibse. Wallaahi hedduu dhugaadha. Laal namni ammaan tana gartee amma ifiin fadhaami namni abbaan fedhe sun gachuu ifirra kan nama jaalatu haadha takkitti qofa. Sirra ifa lubbuu ifii tanarra gartee si jaalatti bar waan isa ajaa'ibu. Amma naman ifirra fadhu hin qabuun sin jee reefoon tana. Kanaaf jaalala dhugaa haadha jechuun gaafii qabadhee sin ture. Jaalalti dhugaa isaa argamtii gaafii jiru as keessa qabadhee sin ture. Garuu immoo osoo hin gaafii hin gaafatiin deebisaa argachuutti jira. Maaliif jaalalti dhugaadhaa bakki jirtu haadha ofii qofa bira. Kanuma kana miti. Sirri. Maaliif ilmi namaa si ganuu danda'a guyyaa keessaa yoo ilmi uffattan si ganuu danda'a si dhiisuu danda'a. Dhugaa keessa. Garuu haati ta'e gonkumaa haati isii aarsitu daranaa si jaarachaa deemti. Sirri. Wanna ati amma itti kana irratti yaada tokko naa dhufe maal yoo ta'u jaalala jechuun jaalala waggaa jedhamu jaalala amma ati na jaalatta yooniin si jaaladhe ansin jaaladha jee qofa osoo hin danda'u jaalala dhugaatii jechuun illee xiqqishoon ulfaata maaliif siif hin kafale jazaa keetiin si kafale ati na jaalannaan si jaaladhe wal qixa jechuun kun si jaalachuu fi wajji jireenya hawaasaatiin tokkuma jechuu ni dandeenya maaliif yoo ta'e jaalaluma haadhaa tana mee ilaalama waan ati irratti jechuudha osoo ati aarsitu mee ilmoo takka ni jira ilmoo furrii qabdii fokkottuudha yeroo ijoollummaa keenyatti jechuudha ilmoo furrii firaatu tabbifallee rabbiin yoo fokkisellee namni itti dhiyaatee ifitti hammatee furrii sana wajjin ifi qabee jaalatu gonkumaa hoo haadha malee hin jiru beekadhu haadha namni akkasii osoo ati jibbiteellee tasi jaalatu haati si galee nama ati jibbuu hin dandeenye jechuudha jaalala jechuun. Jaalatti dhugalleen gama yeroo takka takka nin argaa namuma ka isiin hin jaalanne illee gartee hara dhalaa fi dhiiratti illee deebisne jechuudha. Isiin hin jaalattuuni inni immoo yoo ati isiin tun sin jaalattu dhiisii jetteen sadarkaa aaruudhaa kagoo. Ka isiin miidhu jaalata. Amma jaalala dhiiraa fi dhalaa jidduu jirtu jechuudha. Tunillee takka takka ni mul'atti darbee jechuudha. Jaalala dhugaa jechuun amma kamtu jaalala dhugaati? Jaalala inni isiif qabuutu dhugamoo? Jaalala inni jaalatu itti montu tana dhugaa. Jaalala inni isiif qabu santu dhugaa. Amma taadhaati wajjin xiqqisha walitti dhiyaatti malee hin geessu. Hiyyummaan kun ogguu baay'ate. Aylii takkaan namatti horama. Ayliin sun ammoo namaa shawwadamuu caala shawwaduu irratti nama si kakaafti. Ati namaaf sobamurra nama amanamummaa ta'urraadhaa achi si babaafti. Ayliin guddatte jechuudha. Aylii heddummaatteetu akkas godha. Dubartiin hundi ni qabdi. Yeroo jaalatte yeroo feete turtullee feete. Tajaajilatti hedduu janaajjanta hedduu haasofsiista miti. Bilxummaa isaanirraa kakee ammayyummaa san waan ifirratti arganiif jecha carraan dhalaan qabdu
dhugumatti kan illee kan nuuf danda'u hedduu haasofsiisuun mirga isaaniiti garuu sobbuun ammoo sirriidhaan jaa maaliif yoo ta'e ati dhiiraa yeroo barbaaddetti hedduu 4-5 haasofsiistee bultii hojii jaarannattee qabsiistee dhiistee afranuu dhiisteetillee tanuma jaalatin hunda cabsaa seentee fuudhuu dandeessa dhiira waan ta'eef jecha hin gaafatta dhiiraami safuun hin jiru jechuudha. Warra dur ammoo warra dur keessatti aseennaan ni jira. Dubartiileen dhiira jaalatte aseennaa heddii darbattee amma aadaa sanarratti Saaliyaan artisti Saaliyaa Saamiidhaa hojjettee turte. Amma dhiyoon tana kan lakkifame kana jechuudha. Aadaan aseennaa sun aadaan Oromoodhaa duraanii sun dhalaafillee mirga keessa jirti. Dhiira jaalatte takka heddii darbattee akka itti horumuu dandeessu jechuudha fedhiisitiin. Aadaan sun waan dhokatee jiruuf jecha ammaan tana carraan isaan qaban maal ture? Hedduu janaajjananii dafee gaa'ilaaf isaan gaafatu. Hedduu yoo kun asiin didillee kun asiin jira lafa qopheeffachuu jechuudha ayilii isaan irraa kan ka'e. Kanarratti haalli waan kun waan akka rakkoo qabu waan rakkoo qabu hin jiru maaliif an akkana itti hubadhutti jaalala jechuun caalanii argamudha. Akkana jechuun kiyyaatee nama tokko osoo jaalattee jirtu nama tokko wajjin osoo jaalala gaggeessutti haasoo jirtu nama biroo gubbaadhaan akka ati jaalattu onneen ta'e yooniif siif hayyamte ta'e duraan ati jaalatte sun rakkoo qabdi hanqina jaalala guutuu waan onnee tenteetiif imoojiiniif jecha gubbaadhaan jaalachuu onneen teessi hayyamte jechuun tajala duraan dursa jaalatte sun rakkoo qabdi jechuudha. Jalaa baastee tun caaltee argamteemi tana galchuun dirqama sun hin miidhamtu jechuu qiyyaamti sunis ni miidhamti. Garuu immoo asirratti namni kun hanqina akkamii jaalalaaf yoo qabaatee baasuu bahaa waan jedhamu dhugarraa yoo kijiba dhime waan ati feen irraa goote malee yoo dhugumaan jaalatan dhugaadhaa wajjin wal jaalachaa jiraatan nama feetisa yoo gubbaadhaan kas janaa jennu taatee'u abadan onneen tente toleettee hin fudhattu. Sababa sanii maal goota dubartoonni nama caalee argamu feeti malee anamma gaafaan intala takka haasofsiisu akkana qofatti isiin qofatti haasoo jirtu jettee fudhattu amanee hin fudhattu akka nama biroo haasofsiiftu waan hin beeku jecha ni beeku tun dirqama tu waa wal sossobnu miti isaanis numa beekan warri amala kana dhiira qofaa qabu dhalaa qofaa qabu jettee dhiirtilleen haa qabdu parsantii xiqqaadha dhiirti maaliif dhiirti yoo janajjanuu baatte yoo haasofsiisuu baatte soorii dhiifama yoo haasa'uu baatte akkanumatti itti tolte manguddoo ergattellee fuudhuu hin dandeessu waan ta'eef jecha heddumminaan waan akkasii san irratti nagaru dhiirti garuu tajaalala dhugaa osoo hin ta'in tasossobdu ni jirti tasossobuudhaaf nama hedduu wal moggaa gootu akkuma dhalaa sanitti tasossobuudhaaf gootu ni jirti malee akkasi sun dubartiin akkasuma hundi biyya birootti ni qabdi garuu lafa ammayyummaan itti guddate keessatti hedduu takka dhalaan akkasitti heddummeessite kurnaffaas ta'uu ni dandeessa dhugaa isaati jechuus ni danda'a moor dhugaa mitis parsantii 80 naa qaba. Weel hedduu bareedaadha. Gaafiin tiyyaatti aantu mee artistoota Oromoo keessaa jechuun warra amma lubbuun jiran keessaa eenyu hojii carraa wallisuu yoo harkatte sitti tola. Artistoota Oromoo amma lubbuun jiran keessaa jechuun carraa eenyu hojii wallistee si gammachiisa hojii isa kana hojii walliseetee kan hawwitu eenyu. Artistoota amma lubbuun jiran keessaa. Artistoota Oromoo warreen amma lubbuun jiran keessaa. Dubartootas ta'e dhiiras ta'e. Dubartootas dhiiras eenyu hojii yoo wallistee. Haalaan namni wajjin sirbuudhaaf hayyollee qabu hara fuulduratti jechuudha. Kan inni haalaan na hawwatu artistii Faaxee Aniyyaati. Kabajaan malaa fi nama nan dhugarraa dinqisiifadhu. Artistii Faaxee Aniyyaa. Artistii Faaxee Aniyyaa. Asirratti sirbii amma dhiyootan inni illee turre shaakisoo fi shaakisoo wajjin dalagan Faaxee Aniyyaa wajjin sirna hojii sirba jiru. Sirba sanarratti aadaa Oromoodhaa kan dura. Ajaa'iba. Deebisanii bifa bareedaa fi akkaataan waraabbii isaatii fi akkaataan itti hojjetamee fi ibsiin achirratti ibsu. Keessaafuu guutumatti jechuudha Harargeedha aadaalee Harargeedha akka gaariitti ibsa. Waldhabbee waan takka takka waan sooshaal miidiyaa irra deemu ni fayyada sirbisan. Madaana mootan wal faana waliin garagalee gosaa waan ijoo hedduu akkasitti fayyisa jeetiin abdii guddaa irraa qaba. Shaakisoo fi isillee baay'ee dinqisiifannaa hedduu galutuma faallaa enjaa wallahi hedduun dinqisiifadha. Sanii Faaxee Aniyyaa hojii yoo carraa argatte sirbu argatte. Isi hojii wallisuu karooraan qaba mallee isilleen wal agarreettis ni turre. Garuu moo gamanumaanuu gaamsu kuyyoo Faaxee Aniyyaa bira geellee artist Caalaa Ahmad haa Caalaa Sabaa isii waliin sirbuudhaaf hawwii akka qabu dubbatee jira. Dhaamsu kun si bira akka gahu abdii guddaa isin irraa qabna. Guddaa galatooma ayyee. Abdiin qaba. Galatoomi jaalallee asumaan ulfaadhoo adeemsa keessaa isillee asuma jirti. Wajjin illee teenyee turre yeroo bal'inaan akkasitti akkan keessa hojjettiimu qofaan hin harkatini malee
خرافو درتي سانو شقوية فدا شقوية سجلي جون سجلي شيء سنة جد دوني سربي دو دسمجان والله دوغرا دوغريدا ما هو قنطوة أورم ولا ورين أنغور رجل كيسا إني دين كسيفات ورين ما أنغور رجل خامان تنا أنغور رجل ورن بيتي تو باتنا بوشاجر كيسا هو قنطوة أورم وتيمبان إني دين كسيفات تبي يروم ما تنت دكتور أبي والله نندين كسيفات كيكوس ننتوري وان سجابتشو كيكون توري أما دكتور أبي يوغانجي نوتي وانو بن أنا كخي خيس خيتشو نامتي ناس وانت فيش إفين تياسا متي أكان سدين كسيفات لوخان نقولي وان سياسني تي نما هيو رومو داتو كوجي والكونامي أكاتا ديمس سياسة نكون أكمل وان جامتشو خيسة إفني كانتي تكشرانا إبسي ودرة سياسة جتوني داوانا كانتي جتوه إفني تدي كرورا اللي نجرامي وان دلقمني في وان أمه هوجة ما جروفي وان هوجة ميس وقان إتدين جتو نما قد وجين جراتها مساوغار قتة إجتين بيتا بون اللي نقارين تري بيتا وان كان إني إتدين وان ناف أكسن ناف إبسي بجتة أرتستي أجعلونغا وان جيني يادا نما لبونجرو فارسونس نما دبدي أرسون نما دبدي جا سينا بدله تلفشوني دندا أما استنوا تلتو تناو ترسوني دندا جا لقادا سنرد أبدتي وادونا سوني ماله حال مني تجرو يجو حال أنا ما يسرد أبدتي سدينك سيفلكون هدو بريد على نمني دينك سيفلشوا قبل سيدا أكتي ديمتانان غرفول دورتي اللي سندينك سيفلا خبجمتوتا داوتوتا خنيا سدركا تكفارتي سجنتاتنا أفخل إسبونسرا نوته بانكي رامسي جتون بانكي ومتاتي بانكي خيسني يرو يوت بفمه وجيل إجلي جرا نموتو أكاونتي بانكي رامس خانة بناتني كتفيدم بانكي خيسني بانكي دارا بريزاتي بانكي إسلاماتي بانكي رامس حواسني إسلاما شفتي تفيدمو قبا حواس إسلاماتي متخم مسلمان تهين اللين أكتفيدمو بانكي رامس